Ayyina shama akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyoon galatu. Egaan kun guyyaa irraa kanas immoo akkamitti akka WhatsApp keessan, Facebook keessan, email keessanii fi message keessan, gallery keessan dabalatee wantoota hunda isaayyuu akkamitti akka cufachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan kana qofaa miti jechuudha. Wanti adda isa godhu ni jira jechuudha. Namni yoo akka carraa ta'ee WhatsApp keessan kan banuudhaaf yaalu ta'ee yeroo sana eenyummaa abaluu sanaa suuraa kaasee kan isiniif kaa'u ta'a jechuudha. Egaan eenyu akka WhatsApp keessan banuudhaaf yaalee kan adda isiniif baasudha waan ta'eef baay'ee tokko gaarii kan ta'edha jechuudha. Egaan kunoo akkuma iddoo kanarraa agartanitti isinitti agarsiisuutii nan danda'a jechuudha. WhatsApp keessan haala kanaatti yoo namni banuudhaaf kan yaalu ta'e yoo namni dogoggoree okay jedhe yeroo sana suuraa abaluu sanaa ni kaasa jechuudha. Egaan kunootti paaspoortii mataa keessanii WhatsApp keessanittis ta'e Facebook keessanitti wanta barbaadanitti qollofachuuti yookiin immoo cufachuuti kan dandeessanidha jechuudha. Appilikeeshiniin guyyaa irraa kana isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufe kana baay'ee tokko itti gammadu jedheeti yaada amma ni eegalla jechuudha daawwattootiyya. Appilikeeshinichas buufachuudhaaf egaa jalqaba gara Play Store keessanii dhuftanitti Messenger and Chat Block kan jedhu isa kana buufattu jechuudha daawwattootiyya. Original isaa kunootti isa sitti agartan isa kanadha. Maqaan isaas kunootti iddoo kanarraa dubbifachuutii ni dandeessu. Messenger and Chat Block kan jedhu kana jechuudha. Egaan kana akka install gootanii bantanii keessanii seentu jechuudha. Achi booda jalqabaaf gaafa isiniif banu iddoo kanarraa gaa lakkoofsa kan mataa keessanii ni galchitu jechuudha. Akka paaspoortii ta'uuf jechuudha. Paaspoortii kan mataa keessanii iddoo kanarraa ni galchitu. An fakkeenyaaf waan ta'eef 1 2 3 4 barreesseetan jira jechuudha. Kunootti akkuma agartanii kana okay jechuutii qabdu dirqama. Kanallee okay jettanii bifa kanaatiin allahu jechuudhaan ayyamanii kennituu fi egaan iddoo kanarraa jechuudha kan inni isiniif baasu wantoota barbaachisoodha jedhamee yaadamu iddoo kanarraa gadi isiniif tarreesseetii jira jechuudha. Gallery keessan dabalatee jechuudha. Egaan suuraa keessan, viidiyoo keessan, telegiraamii keessan, WhatsApp keessan, meeseejii keessan akkasumas immoo Facebook keessan, emailota keessan dabalatee dhoksuutii ni dandeessu waan ta'eef kana hunda isaayyuu oonii godhadhaan isiniin jedha. Egaan kunootti akkuma agartanii oon ta'eeti jira jechuudha bifa kanaatiin. Egaan akka kana xumurtaniin iddoo kanarraa immoo kana garanatti dabarsuudhaani daqiiqaa tokko booda daqiiqaa lama booda aga daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 booda kan inni cufamu gochuutii ni dandeessu jechuudha. WhatsAppiin keessanii yemmuu WhatsApp keessan fayyadamtanii keessaa baatanii daqiiqaa hammamii booda kan inni cufamu barbaadu yoo immediately kana kan inni cufamu barbaadu ta'e kunoo akkasumatti ni dhiistu jechuudha normaalii. Amma gara booda deebi'uudhaan keessaa beetan dhaqee yoo WhatsAppii banuudhaaf yaale paaspoortii na gaafata jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf dirqama innaa WhatsApp ko keessa seeneeti jedhu haala kanaatiin yoo paaspoortii na gaafate paaspoortii sana nan galchaa naaf bana jechuudha. Garuu yoon paaspoortii asirraa dogoggoree fakkeenyaaf isinitti agarsiisuutii nan danda'a. Kunootti si'a lama dogoggoreetan jira. Kunoo ammas sadaffaa dogoggoreetan jira. Gara appilikeeshinicha keessa deemuudhaani yoo namni WhatsApp ko banuudhaaf kan yaalii godhu ta'e suuraa kaasuudhaaf naaf ka'a waan ta'eef kunootti akkuma agartanii egaa gubbaa kanarraa mallattoon suuraa kan fakkaatu mallattoon kaameraa ni jirti jechuudha daawwattootiyya. Mallattoo kaameraa kana gubbaa kanarraa ni cuqaastu. Saniin booda kunootti akkuma agartanii egaa eenyu akka WhatsApp keessan banuudhaaf yaalii godhee isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha daawwattootiyya. Egaan kunootti appilikeeshinii guyyaa irraa kana fakkaata jechuudha. Akka inni isin gargaare kan inni isinitti tole abdii nan qaba. Egaan yeroo taanu keessatti immoo wanta kana caalaa bareedu akka isiniif qabadhee dhufuuf like godhaatii ba'an isin jedha. Yeroo taanu nagaan agarra. Bye bye.